faa Oke kamtu jechuun. hiika adda ta'e qaba jechoota dubbisiiti ka hiikni isaa addaa ka jala sararru nutti himi. Oke barsiisa. Waangoo kajuu jira Waangoo, tokkoffaarra jeedala, sardiida, qamalee. Qamaleedha barsiisa. warri biraa maayikii qabadha gannatti malee. Maalti kam Qamaleedha ka jedha jala sararamu barsiisa. saniifuu jechi Qamaleedha. kun hundi isaaniitu ilaala isaan kun hundinuu waangoo jeedala sardiida hiikaa takka qaban. Ka isaan irraa hiikaa adda ta'e qabu qamalee kajuu kana saniifuu qamalee jala sarartanii jechuudha. Haala kanaan dalaytan. Aya Dhaqna qaama nafa uffata uffata jechuudha. sirriidha. Gaafii tokkoffaan maal jedha? Dhaqna jedha. Deebi'ee qaama jedha. Qaama Kunis nafa jedhaami. nafa Isaan jedha. kun hundinuu hiikni isaanii wal fakkaataadha. Hiika isaan irraa adda ta'e ka qabu jecha kana jechuudha. Uffata kajuu kana jala sarartanii jechuudha. Gaaffii sadaffaa. Okay, huccuu ka- kafana uffata soorata soorata jala barsiisa. Sirriidha. Huccuu ka jedhu jira. Kafana ka jedhu jira. Uffata ka jedhu jira. Isaan kun hundinuu hiikni isaanii wal fakkaata. Saniif soorata ka jedhu kana jala sararraa isaatu isaanirraa addaa jechuudha. Gaariidha. Okay. Caaltu baay'ee gaariidha. Wacaqa, Ayyee dila, wacaqa tokkoffaan lammaffaa dila, dila sadaffaa hedduu, hedduu akkasumatti illee afuraffaa muraasa, dubbisa irratti sirri dubbifte muraasa. sabboonta. Sirri dubbistee kamtu isaanirraa adda ta'e ka jala sararuu qabnu kami sannatti himi amma. Wacaqa barsiisa. Deebisaa irratti dogoggorte. Wanni kan sirriidha. Laa barsiisa himgin hedduudha ma. Laal dhiisaa akka hin beeytanisa jecha kana. Barattoota wacaqa jechuu akka ja'a diila hedduu isaan kun hiikkaan isaanii tokkuma wal fakkaataadha. Wacaqaa barra wanni akkasii as wacaqaa jira gujaan hedduu Barsiisa jira jechuudha. wacaqni maalidha inni? Hedduu jechuun Wacaqni wacaqa naan galu. jechuunis wacaqa jechuun hedduu jechuudha. Diila jechuunis hedduu jechuudha. Hedduunii fi hedduu jennee walumattu isaan kun hundinuu hedduu. Muraasa jechuun garuu isaanirraa ka adda ta'e isa kana jechuudha. Kana jala sararraa jechuudha. Saniif qormaanni keessan qormaata lama qoramuu jirtanii tokkoffaa sirriitti dubbisuudha. Lammaffaa eega sirriitti dubbiftanii booda hiikaa ka isaanirraa adda ta'e natti himuudha jechuudha. Gara gaafii itti aanu dabareetiin jira. Dubbifattanii dura achumatti dubbifattanii achi booda sirnaanii aananaan jettanii isiniif hin kennaa jechuudha. Gaafii ja'affaa shanaffaa ka dura laalee galtee fi aananaan jedhu. Ana ka jedhu dhabame. Barsiisa aanaan. Aayaa sumayyaa eegale. Nama ana jeef kan namaarra. Warri kaan maayikii qabadha. Sumayyaa walaa dhageenyu gaafiin waa lama. Tokkoffaa sirri dubbifachuudha. Tokkoffaan maali? Sirri dubbifachuudha. Jechoota kanneen sirri dubbisu. Lammata ammoo ka isarraa adda ta'e nutti himtaa jala sararra. Hayyee rakkoon koo barsiisaa taate. Hayyee kan qaaquu illee Sagalee sin dhageenye sagalee dhaga'aan jiru tokkoffaarra nu deebi. hayyee kan qaaquu illee buuphaa foon Aayaa sirri dubbifte. Dubbisa sirri dubbiftee ka adda ta'e gaafiin nutti himi. foon ta'a. Sirriidha. Sirriidha. Lafaa kana irratti.
Bakka kanatti jecha kun hundi isaaniitu hiikni isaanii wal fakkaataadha. Maal hanqaaquunis killee kii kana ii tokko asii dhaamsitanii killee kajuu akkasumatti illee bubbaa kajuu hiikni isaanii wal fakkaata. Kan isaan irraa adda ta'e foon kajuu kana ta'a jechuudha. Gaaffii jaaffaa eenyutu itti fufa? Ana barjaa. Haaya. Bada. Haaya badaa. Haaya dabari. Bada. Ha. Ha. Hama. Hamaa. Haaya. Hama. Hayyee. Da. Ga. Ga. Gadi. 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 Gada. Di. Ga. I. E. Gade. Haaya. Sirreessite ammas sirreessite itti dhiisaa. Gadee. Haaya. Kan itti aanu. Gade. Haaya. Ga. Gari. Gari. Haaya. Dubbisa ammas sirri dubbiste. Badaa. Hamaa. Gadhee. Gaarii jette. Amma deebisaadhaas yaafee. Kamtu isaanirraa addaa? Kam jala sararraa? Ga. Suutatti yaadi. Ga. Gari. Gaariidha jala sararra sirriidha. Barattoota isin hundinuu hubattan jeetii yaada. Badaa jechuu fi hamaa akkasumatti illee gadhee kaja'u hiikni isaanii wal fakkaataadha. Isaanirraa adda takatee gaarii kajuu kana jechuudha. Saniifuu gaarii kajuu jala sararraa jechuudha. Itti fufnaa gaaffii torbaffaa namni itti qophaa'ee jiru ana ja'a. Filadhu sanaa. እሺ ቱሉ Haya, tulluu ጋራ ቱሉ ጋራ ላጋ ላ ላ ጋ ላጋ ታባ haya. Tulluu jette gaara laga እሺ tabba sirriitti dubbifte. Haya, kamtu isaanirraa hiika adda ta'e qaba? Kam jala sararraadha amma gaafiin? ለገቱ አደራታ Laga jala sararraa jechuudha. Gaariidha. Gaariidha. እሺ Haya, በርሲሳ mee gaaf sadeen hafte kana anumaatu isin yaamee isin dubbisiisa. Haya, gaafiitti aantu eenyuuf kan na seetanii yoo dubbisa irratti dogoggortan dabarseetiin nama biraatii kan naa beeka. Eenyuuf kan na seetan? Mee faate Mustafaa mee gaafii saddeetaffaa ni dubbista. Isaan kana keessaa tokko kan hiika adda ta'e qabu jira. Isa nutti himta. Eegale. Haya. Okay, isin eeguu hin danda'u. Amma yeroon hin jirtu. Yoo faateef hin mijjooyineef wasana itti fufi. Wasane. Sagaleen kiyya dhagahamaan jiru barattoota. dhagahamaa isa dhagahaadha Haya, sirriidha. Eega dhagahamaa jiraate. Wasaneen isin dubbannee faaxeen hin dubbannee. Saamri si kannu. Okay. Saamri, okay. Yoo saamriin hin dubbanne eenyuuf haa kennu? Sabboontu asallaa deebiftee jirta gaafii? Hanga amma gaafii deebiftee? Yoon deebisin Hin deebisa. deebisne barsiisa. Haya, amma deebistana dubbisadhuuti. Jalqaba dubbisa keessirreessi. Achi booda jecha tokko kan hiika adda ta'e isaarraa qabu natti himte bakka. Oofi.
Wiixata barsiisa. Wiixata. Hojja duree. Wiixata hojja duree. Qibxata. Kibxata. Dafnoo. Dafnoo. Kamtu isaanirraa hiika addatee qabata? Qibxata. Sirriidha. Kibxata. Isaan hundinuu hiikni isaanii wal fakkaataadha. Kibxataatu isaanirraa adda jechuudha. Wiixataas, Okay. Barsiisa hojja durees, qixxaanni dafinoos. Maal barsiisa jettan? Hayyee. qixxaanni salaasadha. Kibxanni guyyaa salaasaati miti. Wiixataa fi hojja Eh, duree fi dafnoon hundi isaaniitu guyyaa isniinaati. okay. Saniif kan isaanirraa Eesh. hiika adda ta'e qabaatu Qibxata ayyaana jedha. kibxataa jechuudha. Mhm. Itti fufti Afaan gaafini Oromooti moo barsiisa Ingiliffaa? afaan Oromooti malee. Afaan Oromoo barachuu jirraa. Hayyeesh. Afaanuma Barsiisa Oromooti. dabinoon maali? Isiniina jechuudha. Eesh. Baradhaa amma booda. Guyyaa moo Barsiisa maali? dargaggee. Guyyaa Barattoota warri Amma beeytanii itti jirtanii fufuma. warri naannoo keessanitti dafnoo jedhamu hin jiru. Hin jira nuun beeka barsiisa. hin beeku barsiisa. Hojja Ani dureen hin beeku beeytanii? garuu Hojja gara dureen keenya beeytanii? hin beeku. Beenu barsiisa. Hojja Beenu. duree hin beekna garuu. Hojja duree namni beeku isin keessa ni jira. Hojja durees dafnoos kibxata isin hundinuu ni beeytan jeeti yaada. Wiixataas isin hundinuu ni Qibxata beeytan. hin beekna. Biyya Eh, keenyatti wiixata jedhu. Sirriidha. Wiixata, kibxata, roobii, Eh, kamisa ni jedhama. Naannoo biraatti ammas dafnoo mhm. ni jedhama. Hojja duree lee ni jedhama. Baradhaa. Amma baradhaa barachuuf as jirtaniimi. Okay. Amma booda bara. Eeshi. Haaya. Eeshi barsiisa. Wasane. Gaafii ishee ida saglaffaa. Haaya. Wasaneen yoo hin jiraanne nama biraatiif hin kennaa nama qophaa'e. Gaafiin keenya gaafii gosa Itti lama. fufuu barsiisa. Tokkoffaa sirriitti dubbisuudha. Lammaffaa irratti gaafii Deebisu. sirriitti dubbistanii jecha isarraa adda ta'e filachuudha. Sabboon tun deebiftatti amma nama biraatiif hin kenna. Barsiisaan dubbisume. Dubbisin sumayya. Dubbiftanii jirtan isin. Warra haaraaf hin kenna. Ayyee. Warra harka baasee jiru. Shaartu. Shaartu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jechoota kanneen nu dubbisaa deemi. Dubbisuun ifiifuu gatii qaba. Achi booda hiikaa isaan nutti himta. Haya. Maali shaartu akkasuma. Hidhaan sagaloomee kun asitti. Hidhaan sagaloomee bakka kan. Dansaa. Dansaa jedha. Dabare kanatti dabare. Gaarii haya. Hamaa jaasa. Hamaa haya kachaanoo. Meeshaa. Bishaa haya. Dubbiftee asirratti. Amma kana kan. Kana keessaa sirri dubbistee jirtaati. Isaanirraa kaaddatee ka hiika addaa qabu. Ka jala sanarra kami. Meeshaadha. Hin ta'u. Mishaa jaabar. Mishaa jechuu fi gaarii jechuu fi dansaa. Hama. Jidduu kana barsiisa. Hamaa kana ta'a. Hamaa. Hamaa kana ta'a. Dansaa jechuu fi gaarii jechuu fi mishaa jechuunis tokkuma. Kanaatu isaanirraa adda hamaa kajuu kan ayyee shaartu. Gaariidha. Harkadde moo dhabe silumaa banne. Dirqitti anumaa karaarra si fakkaayame. Aan harkan jechuudha. Harkatti amma. Barsiisa itti fufee nama Ayya taamiru mokkori. Jalqaba maalii sirri dubbisuudha dubbiin. Achi booda deebinee jecha isaan kana keessa adda ta'e nutti himta jechuudha. Ayye. rakkina Rakkina.
haa rakkina Gidiraa, gidiraa gammachuu, gammachuu gammachuu, hayyee ga- gad- gadda, gadduu, suuta jedhi sirreessi hunda sirriitti dubbistee gadduu, kanaas sirreessi gadduu, gadadoo jedhamti barsiisa. sirriidha gaariidha gadadoo haaya amma sirriitti dubbiste dubbisa isaa sirriitti dubbiftee jirta deebiitii isaan kanarraa kaaddatee isaan hundinuu hiikkaan isaanii wal fakkaata jechoota sadeenu tokko ka isaan irraa addatee jira isa san nutti himta. Gammachuu, Sirriidha gammachuuta. Maaliifii jarri kun hundi isaaniitu hiikkaan isaanii rakkina gidiraa gadadoo hiikkaan isaanii waanuma takka ibsan. Ka isaan irraa addatee gammachuu jedha. Baay'ee galatooma baay'ee gaarii haala gaariin dalaydanii Daldala galatooma. abshiraayi. Okay bifa kana fakkaata jechuudha.